ايش انت كلام؟ كلام ما في ندف. ما في ناس ليه؟ اي بعرف. ايوه يبغى يروح. ايش مشكلة؟ ايش مشكلة؟ ايه؟ ايش مشكلة؟ ما عندي مشكلة انا. ايش عندك مشكلة؟ ما عندي مشكلة. ايوه وش انت ما عندك مشكلة؟ مجنون ولا ايش؟ مجنون؟ انا ما في مجنون. اجل ايش انت؟ ها؟ انا ما في مجنون. اجل ليش؟ انت جاية من اثيوبيا عشان شغل سعودية؟ ايوه. هذا مكتب ايش كلام 2 سنة يخلص بعدين يرجع اثيوبيا صح؟ ممكن خلاص. ايوه الحين كم واحد سنة؟ 1 سنة. ايه؟ 13. ايوه ما في خلص صح؟ السنة الثانية ما في خلاص. انا ما بشغل بروح اثيوبيا. ايوه انا بقول انه بيرو كلام ما في. انا دول موتي هنا. لا ما في موتي هنا خلص بعدين روحي موتي هنا. لا ما في. اوكي خلاص. ما في خلاص. اوكي خلاص الحين خلاص انت خلص شغل بعدين تعالي. يلا اوكي روحي اثيوبيا ان شاء الله. يلا ان شاء الله. يلا هاي. هذا الشيء. يلا هذا كلام عندك. ايش انت كلام ما في ندف. ما في ناطف ليه؟ Egaa obboleettiin kanaaf maal agarsiistanii baay'ee waan qaraa nama nyaattudha dhugaa dubbachuufi egaa obboleewwan keenya yeroo tokko tokko beektanii baay'ee ulfaatti jireenyi akkuma argaa jirtanii obboleettii keenya kana Saudi Arabiyaatti kan argamtu ingidihi shinnan gali jettiin reefu kan hoggaa fi waan ta'e gootu madaam ishee immoo hin galtuu jettiin ingidihi namni rakkatu malee waa tokko hin dubbatu mitiile ashamar kafuuni horriftoota kabajamtoota kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kiyya galata waaqayyoo egaa obboleettii keenya kana dhugaa dubbachuuf kan ishee irra ga'ee baay'ee tokko nama ajaa'ibsiisa maaliif jennaan akkuma argaa jiran Saudi Arabiyaa keessatti ijoollee baay'een rakkina guddaa irra jiru maaliif jennaan nyaata reen kennanii fi mucattiin turamma bakka ishee bira waan jirtuuf kana jettee himachuu hin dandeenye malee rakkina guddaa keessa akka jirtu fuuluma isheetirraa himaa jechuudha. Kanaaf ijoolleen akkana akkiratti kinoo ijoollee miskiina ijoollee kana ijoollee gadi jalaa jedhanii araboonni itti taphatu jechuudha. Tola kana hojjisiiftu jira akkuma isin jedhe miila darbe baareen keessatti mucattiin takka waggaa 12 kan hojjette natsaa jechuudha. Natsaa hojjetteetu egaa amma waggaa 12 kana akka carraa mucayyoo wayii kan biyya jechuudha. Ani namatti agarsiisan jedhanii akka tasaa wal agarsiisanii wal argisiisna mucattiin tun xiqqoo nama tillee dubbachuu barbaanne dubbattee himattee waggaa 12 osoo qarshii tokko malee mucayyoo sanachumatti gadi acuucaa hojjisiifataa turte namni keenya argee mucattii san sagalee ta'ee fi mucayyoo sun eengedda kan baatu jechuudha. Mana sanii baatee madaamin sun ree qabamtee jedhanii dhugaa dubbachuuf akkanatti yoo warra barbaadan waan gaariidha. Mucattii tanas immoo akkuma argaa jirtan miskiina rabbi dhugaa baay'ee tokko nagaraa na nyaatte. Maaliif nangalaa nagalchii jettiini tarii nyaata dhorkattee inima akka nyaata namni nyaatu fi kan inima jechuudha fuula namarratti irra. Kanaaf obboleewwan keenya ijoollee kana yoo wal qoradhaa wal barbaadaa kanaafi mucayyoo miskiinni tuni egaa maal laa godhaa biiroon yoo ta'e biiroon hoggaa kee lamaan fixadhu galsiin jedhee jennaan biirooni du'inaan jedhaayi jettee dhugaa dubbachuuf argitanii hanga baqa baay'ee tokko nama azaazana dhugaa dubbachuuf baay'ee kan nama hin jedhamne ijoolleen keenya miskiin nama meeqatta kanuu akkatti rakkataa jiru. Kan akkanatti rakkataa jiru namoota meeqa hara qarshiin afuu biyya ofiitti rakkachuu wayyaa yeroo tokko nama jechisiisa. Maaliif akkanatti biyya ormaa keessatti makaraa arguurra tarii biyya kee keessatti si darbuu dandeessi waa hojjattee qaasrumarree yoo qaasraafatte si wayya akkanatti tola ishee bira taa'anii sinii galee dhugaa dubbachuuf. Kanaaf obboleewwan keenya adaraa keessan ijoolleen biyya arabaa keessa jirtan hundumti keessanuu wal barbaaduu hin dagatina. Eenyumaa yoo ta'e gaafadha.
ati maali ijoolleen tokko amma fakkeenyaaf yoo isaan bira deeman namatti hin dubbatan in sodaatu jechuudha madaa'im isaanii sodaatu namatti illee hin dubbatanii anu yoo amma gadi ba'e yoo na argu ijoolleen tokko nagaayyuu isiniin jedhanii sodaatu ishee jaallallatu beeksanii miskiina baay'ee nama garaa nama nyaatu ijoolleen amma fakkeenyaaf tokko immoo in jiru jechuudha kan konfidensiidhaan hin jedhan akkasumas isaanis immoo yoo araboon yoo jala ati mataa gadi qabatte yoo sodaatte isaan sodaa keessatti arganii waa baay'ee sirraan ga'uu danda'u beektanii akka gowwaatti ilaaluu danda'u ati yoo jala abshaalitti taate malee ati jala mataa gadi qabatte isaanan bakka akkasumas ilaaluu waan uumaan beeknis itti fakkaata isaanitti jechuudha waan bakka sarraataninnati jechuun ani waan gada bakka isaan biratti beeksanii nammoo gowwaa wayiitti itti fakkaata kanaafiyyuu ijoolleen keenya mataa jalaa gad hin qabatina of ta'atu jiraadha dhugaa dubbachuuf hojii keessanitti kuratii kennaa isaanis immoo bakka ani kabajaa nama tokko kabajuun dirqama isaanii kabajuun dirqama keenya jechuudha geen akka sodaa waan akkasii amma gadi amma sammata irratti ba'anitti of ilaaluu hin qabdu kanaaf ijoolleen tokko ijoollee baay'eedha jechuudha ana mana hin jedhamne tarii carraa ta'e harka 100 keessaa persentii 50 ta'uu dhugaa dubbatu kan bakka ijoollee hinjanii kun isaanii bakka yookiin qarshii kaffalanii fi yookiin bakka waan ta'e kanaaf of eeggannoo gochuun matuma keenyaa kanaaf of eeggannoo godhaa hojii keessaniif bakka qabaadhaa sodaa waan akkasii biyya ormaa keessatti sodaa minaamin hin barbaachisu hojii keessanii irratti kuratii yoo kennitan bakka waa biraa waan nama sodaachisu waan akkasii hin jiru jechuudha kanaaf of eeggannoo godhaa keessattuu warreen nyaata hojjettan akkuma argaa jirtan harka mucattii tanaa baay'ee tokko nama saasisa warreen nyaata hojjettan keessattuu yeroo rumudaa kana muddamaan zayitii illee eeggadha namoota meeqa fuula isaaniitti irratti qaama isaaniitti irratti ganganna magsee rumudaa kana jechuudha kanaaf of eeggannoo godhaa bifa tasgabbiitiin hojjechaa hojii keessanillee yeroo hojjettan bakka saatii keessan saatii bilbilaa saatii hojiitti hojjetan saatii bakka amma fakkeenyaaf ijoollee baay'eedha ni beektu yoo ta'e kaseetiin irratti dhangala'uu akkasumas immoo bishaan wantoota akkasii muddamaan jechuudha yaa isaanii hin beektu waan ta'eef yeroo rumudaa kana keessattuu kanaaf ijoolleen keenya of eeggannoo godhaa waan akkasii saatii qabdanitti saatii keessanitti fayyadamaa malee saatii muddamaa sanitti waan akkanaa kana zayitii meegilii waan akkasii kana of eeggannoo godhaa sirriitti waannan mataa keetii waan ta'eef ati yoo hojjettee fidde malee inni seen fidu waan ta'eef of eeggannoon matuma keenya kanaafiyyuu muddama waan akkasii sodaa isaaniitiif jecha waa baay'eetu jira beektanii ijoollee dhugaa dubbistuuf amma fakkeenyaaf yeroo rumudaa kana hiriyaan tiyya takka bakka sa'aatiin rafadeet jira sa'aatii sammuu muddamaan bakka walii gadi fiidii achi meeshaa minamna geessuudhaaf isaan booda lafa barandaarraa lafa dhooftee lugni ishii kun jala garagaree waa hedduu taatee jechuudha kanaafiyyuu ani waan an argee fi yeroo kanatti kanaaf of eeggannoo mataa keenya of eeggannoo guddaa godhaasanii jedha obboloota kiyya እንግዲህ waan akkasiiti warreen nyaatallee hojjettan ta'ee akkasumas immoo waan adda addaa hojjettan of eeggannoodhaan waa hundumayyuu sa'aatii qabnutti sa'aatii qabdan fayyadamtanii sa'aatii hojii sa'aatii waan adda addaa kanaaf of eeggannoo matuma keenyadha kana siniin jechuu barbaada obboloota እንግዲህ ijoollee baay'een yeroo baay'ee jechuudha kan zayitiin illee irratti dhangala'u kun muddama yookiin immoo sodaadhuma isaaniitirraan kan ka'e malee waa biraatiif miti dhugaa dubbachuuf nan beeka waan ta'eef kiyya irratti waan nan beekuuf iyya isaanii muddamu miira isaan kanaafiyyuu isa
iyya isaanii san ofirraa eenyuchuuf zayitiin illee irratti dhangala'aa waa baay'eetu jira kaa iyyi isaanii silaa manaa nama baasa. Enggak kas jedhaa turtii gaarii qabaadhaa. Haasaa kee keessatti yoon dogongoree dhiifama naa godhaa isiniin jedhaa. Asumaan turtii gaarii isiniif haa ta'u. Viidiyoo biraatti nagaan deemu turtii gaarii.